Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa jirtan fayyaa keessanii hayyee obboleeyyan kiyyaarrallee deebi'ee dhufeetan jira. Har'a wanti isiniif qabadhee dhufee waa lama isiniif qabadhee dhufee jira. Wanti lamaan kunis warri jawwaalli keessan isin jalaa allagee isin cinqee fi jawwaallee yoggaa isin gattuuttan isin hin tuqamu yookaan bakka isin tuttan dhiiftanii bakka biraa tuqama. Kanaaf akkamitti isa sirreeffannaa deeqaa 10 deeqaa 30 cal jeetuma dhaabbatee isin laala jechuudha. Gamana yoo ooftan isin hin deemu, gamanas yoo ooftan isiniif hin deemu jechuudha. Akkamitti itti fayyadamnaa warra jettanii na gaafataniif deebii kan isiniif tajee abdadee isiniif qabadee dhufeetin jira. Afaan bu'aa isiniin jaa kabiraa immoo kunoo waan fuula jawwaala kiyya irratti argamu kana viidiyoo akkanaa akkamitti eessaa argama, wanni kun baakgiraawundiin akkanaa eessaa fuula jawwaalaa keenya irra kaayannee jawwaala keenya akkanitti nu bareechaa kan jettanii na gaafatanillee kanallee akkamitti akka isin itti sirreeffattan isin argisiisan. Afaan abbaa warreen chaanala qorataa teeknotiif haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina isiniin jenna hiriyoottan kiyya. Kanaafuu maal gootanii duraan dursee tiktoka keessan keessanii seentan ka fuulaa kanan isin argisiisa dura tiktoka keessan keessa yeroo tokko dhiifama yeroo tokkoof akkanatti yeroo seentan bakka kanarranni seentan bakka porofaayila keessanii kanarranni tuttan hiriyoottan kiyya. Yeroo asirra tuttan akkanatti isinii dhufa gaara kana dhuftanii tuttuqaa sadeen kanarra kilik gootanii yeroo tokkoo fi sana booddee jechaadha akkanatti gadi buutanii eessa barbaadan hiriyoottan kiyya sirriitti na hordofa. Kunoo bakka kanarra barbaadanii jechaadha kunoo wallpaper bakka jiru kanarratti kilik gootanii yeroo tokkoo fi san boodan find wallpaper ka jiru kanarratti kilik gootanii sana booddee akkanatti isinii dhufa. Amma fakkeenyaaf ishee kanarratti yeroo tuttan takka yeroo tokko akkanatti sagalee yoo beetanillee akkanatti sagalee qabdi. Kanaafuu sheer bakka jettu kanarratti kilik gootanii yeroo tokkoo fi sana booda jechaadha hiriyoottan kiyya sirriitti na hordofa bakka kana tuttan jechuudha. Bakka kana gizee tuttan akkanatti lakkooftee isinii dhufti. Sagalee yoo barbaadan asiin itti banattanii yoo feetan ofirraa irraa cuftanii sana booda okkee guuttoo qabataniiti keessaa baatanii jechuudha. Kallatti maan irratti isiniif bu'aa jechuudha. Kan biraa immoo sirriitti na hordofaa warreen jawwaalli keessan allagee isin gube jechuudha. Foonii keessan keessanii galtanii yeroo tokkoo fi foonii keessan keessa galtanii hiriyoottan kiyya sirriitti na hordofaa isteeppii kiyya sirriitti dalagawanni kuni urjii gootuu sana booda maslaala gootuu sagal gootanii 0 gootanii maslaala gootanii ufumaan isinii fudhata jechuudha. Irratti dawwaltanii jechuudha. Hayya hiriyoottan kiyya nama akkanatti naa fide jechuudha. Kun akkanatti naa fide kanaafuu nama viidiyoo waan waraabaa jiruuf naa hin fudhatu. Yeroo inni akkanatti isinii fide koodii kanatti dhootanii isinii fide mid bakka jettu dhootan jechuudha. Karaa harka bitaatti fakkeenyaaf bakka tanatti isinii fida mid bakka jettu dhootanii cufatee isinii banama alaaxuul isinii dalagaa jechuudha. Kanaafuu jawwaala keessan akkasitti akka hallag isinii jalaa hin hallagne itti fayyadaman isiniin jaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagattiin isiniin jaa hiriyoottan kiyya warreen chaanala keenya haaraa taatan sabiskiraayib godhaa.